Qabeenya fayyaan jabeenya. Obboleeyyan tiyyaanii Dr. Aliyaan jedhama. Hadhaa waa'ee fayyaa fi nyaatota nu barbaachisan keessaa inni jalqabaa fi kutaa tokkoffaa irratti haala salphaadhaan namni kamuu argachuu kan danda'u irraa hin dubbachuuf yaala. Innis bishaani. Faayidaa bishaan dhuguu gabaabumaan gara barnoota keenyaatti yoo dabarre faayidaa bishaan dhuguuti mata dureen keenya kan hardhaa. Bishaan dhuguun uumama kamiifuu faayidaa hedduu qaba. Keessumattuu ilma namaatiif ulfaatina ilma namaa harka baay'ee guddaa giddu galaan akka hanga 60% saalaa fi umrii garaagarummaa qabaatullee dhangala'aadhaan namni ga'eesse tokko guyyatti bishaan leetira 1-2 hamma 3 akka dhugus ni gorfama. Bishaan dhuguun faayidaa hedduu qabaatus isaan keessaa muraasni fayyummaa kalee keenyaaf akkasuma infekshinii garaagaraa kalee keenyarraa ni qulqulleessa jechuudha. Dhukkuba garaachaaf ni gargaara. Dhukkuba yeroo marsaa laguuf ni gargaara. Gogiinsa garaa hir'isuuf alkooliitiin immoo dhibee kantaarotii nurraa fooyyessa. Gogaa keenya laafaa fi miidhagaa akka ta'u gargaara. Onnee keenya dalagaa ishee sirnaan akka raawwatu gargaara. Dandeettii waa yaaduu keenya dabaluu fi mataa bowwoo hir'isuu darbees fayyisuu, furdina garmalee hir'isuuf, dadhabbii irraa dafnee akka boqannuuf, sochii qaamaa haalaan ga'umsa qabu akka taasisnuuf, kulkula yookaan information irraa bayyanachuuf ganama garaa duwwaatti yeroo hundaa otoo ilkaan herrigateen bishaan leetira 1 dhuguun immoo dabalataan faayidaa hedduu qaba. Isaanis dhukkuboota sirna hargansuu huban fakkeenyaaf birookayitii fi asmii fi kan kana fakkaatan baay'ee fayyada. Dhibee gaggabdoof ni gargaara. Dhibee funyaaniin ejaan gurraa fi qoonqoo irraa nu baraaruuf fi kan kana fakkaatanidha. Erga dhugnee booda ilkaanii fi afaan keenya qulqulleeffannee wanta nyaatamuu fi dhugamu biroo bishaaniin ala osoo hin fayyadamin hanga daqiiqaa 30 turuu qabna. Hubachiisa. Namoonni tokko bishaan hammaataa armaan oliitti jennee dhuguun irra cimuu akkasumas fincaan isaa rakkisuu waan danda'uuf suutaan of shaakalsiisuun gaariidha. Maddi barnoota keenya kan hardhaa Dr. Aliyaa irraa waan hubatte waa'een kitaaba fayyaa irraa dubbadhe akkasumas tartiibaan kan isiniif fiduun ta'a. Waan na daawwattaniif hedduu galatooma. Subscribe, like, share na godhuudhaan na faana tura. Obboleeyyan koo gaarii fi qaalii.